maanguddoonni aangoo gadhiisanii Maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaataa. Warra waggaa 17 bar dargii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma. Dhugumatti humna Oromoo difendi godhu qabu. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Na amani Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoo nyaachisa.